akkamitti mallaqa keenya achitti biyya ambaateenne akkaawuntii irratti akkamitti galfachuu dandeenya akkaawuntiiyyuu akkamitti banachuu dandeenya jechaa jirtan jechuudha. Akkaawuntii akkitti banatan karaa salphaa ta'een jira jechuudha. Namoonni hedduun keessan namoota biyya ambaa kanatti miidhamtan jechuudha. Karaa maatiitiin, karaa jaalallee keessanii, karaa abbaa manaa keessanii achuma teettanii mallaqa keessan akkaawuntii keessatti baafachuu hin dandeettan jechuudha. Yeroo ammaa kana siistamni garaagaraa baay'atee jira waan ta'eef namni dandeettii qabaannan abbaan itti fayyadamnaaniin karaa salphaadhaan jechuudha. Karaa kanatti fayyadamaatiin lakkoofsa kiyya gara keessatti na dubbisaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii chaanaalii kennamoo subscribe, like, share, comment fi yaadota keessan nu barreessaa isiniin jedha. Akkuma beekamu ijoolleen hedduun karaa keessatti dhufanii muna akkamitti akkaawuntii baafannee maallaqa keenya irratti galfanna nuti miidhamnee jirra maatiin miidhamnee abbaa manaatiin miidhamnee obboleessan obboleettiidhaan miidhamnee jirra amma immoo ofii keenyaaf jijjiiruuf ka darbe dhiifnee ofii keenyaaf jijjiiruuf akkaawuntii mataa keenya baafachuu qabna kan jedhu yaada ijoolleen lama yaadanaa kaasanii turani. Dhugaa waan baay'ee dansaa jedhamu isaa waan baay'ee namatti waan baay'ee nama gammachiisu waan isin fayyadu waan ana fayyadu waan si fayyadu waan obboleettii kee fayyadu waan obboleessa kee fayyadu gizee ammaa kana dubartoonni biyya ambaa ta'anii namarratti galfatanii kasaaraa guddaa keessa seenan jechuudha. Waliin argaa turre namoonni hedduun irra guddinaan jechuudha dhugaa rabbi dubbachuu namarratti ergatanii gaaf kaanii achi buute muchul jedhu wallahi isaanii yoo galan immoo bilbila isaanii jala cufatan dhiirri amma mootuyyuu jechuudha. Gaafa si jaalate mallaqa haraaraa mallaqa malee haraaraa kan keen qabu kun beekamaadha. Dhiiroti namaa tokkoffaa wanni isaan barbaadan mallaqa. Yoo ati mana qaban yoo ati lafa qaban yoo ati mallaqa qaban sin barbaadan dhiifama karaa kanaan fayyadama karaa salphaadha. Namoonni waan kana dirqaman barbaanna faayidaa keenya jettan immoo akkaawuntii ani isinii bansiisa rakkoon hin jirtu karaa keessatti na dubbisa. Gaafa kana akkaawuntii kennii banama akkaawuntiin kee yoo baname mallaqa kee achuma teettee galfatta jechuudha. Risiitii achi galchitu of biratti qabatta gaafa galtee mallaqa maqaa kee qofa baafatta dhumatee jira jechuudha. Kuni karaa salphaadha karaa baay'ee bareedaadha. Si fayyadamu namarra waan keetu si fayyada namarra sumni takoo qabaatti birri dhibboo qabaatti birri takoo qabaatti waan keetu si fayyada. Yeroo ammaa kana namni kasi jaalatuuf kasi fuudhuu hedduullee maatiin keetillee ati mallaqa namni tokko ija baddeessa ilaala kasi qarqaarus hin jiru. Sirraachi ka duraan biyya ambaatitti si haasofsiisaa turu wallahi si malee hamtuu jiru akkasiin jechaa turu gaafatti biyya galte immoo baay'ee sinjadha harka si jala fudhata sababbiin isaallee maaliif inni haraaraa mallaqaa san malee haraaraa kee jaalala kee borna fayyada jedhee hin qabu. Garummoo namoota dhiirota akkasii jechuudha keessa kee beekan irra keetiin mallaqa yeroo san sirra nyaatan malee ka keessa kee beeku siif rabbii tokkicha qofa isin galee ijoollee hedduutu hatamaa ture. Ijoolleen hedduun dogongoraa turan warroonni dhiirotaa warroonni shamarranii warroonni mallaqa ari'an keessattuu wanti isaan dalagan warroonni mallaqa ari'an nama fakkeenyaaf hin jiraa miti dhiironni tokko shamarran tokko biyya ambaatti jaallatanii qani gaafa isheen biyya dhuftee jettu yeroo biyya ambaa jirtu san malee inni asii niitii qaba ilma qaba akkasuma dubartii birallee kan mallaqa hin jannatan mucaa tokkotu waan isin garramu haasofsiisa nama lama ta'anii dhiira tokko haasofsiisan dhiira amma hin amanii nama lama ta'anii mucaa tokko haasofsiisaa turan. Meseejiin inni isheetti ergu ishee bira gaha dhiirri tokkicha dubartiin lama ka isillee jarri lama dubartiin lama meseejii kana lachuu walitti ergan yoo isaati namuu tokko haasofsiisa inni nama lama haasofsiisa garagaratti beeka akka isaati kanas adduma haasofsiisa akka yaada isaa kanas adduma haasofsiisa meseejiin jara lachiitu gurqat jedhee wal bira gaha ana akkana kanaan jedha akka soban taane screenshot gananii walitti ergan. Kurbaan sun jechuudha kurbaan sun jettee mucaan garaa guuttachuu malee
isheen ammallee ijoollee lachuu ammallee biyya mormaa jiranii baay'ee taasifaman cidii hedduu harka jira jechuudha. Garuu dubartiin tokko tokko rabbiin waa itti kenna qalbii tana itti kenna wallahi qalbii anin taazaba ijoollee sallachinu maaliif isaan wal jaalala tokkoffallee wal jaalala walii qabanii lammaffallee mootuyyuu icciitii namaa fuudhanii bittinneessummaa akka hin barbaanne ijoollee sallamaan irratti arga. Maaliif dhiironni ijaa kurran qaban yoo mallaqa argaa barbaanna jedhan asii kana niitii rafisanii qaanii namatti ijoollee biyya alaatti taasisan kun eessa dhiira biyya keenyati saraaha yoo dhugaa dubbanne jechuudha akkas godhaa turan. Ilaa faayidaa isiniin qabu obboleeyyantii ilaa wanni faayidaa sii qabu akkaawuntii amma siin jedhatan takkitti faayidaa sii qabu innumallee jechuudha. Obboleessa ta'e obboleettii jinnii mixinna biyyoo dhiisi inni gaafa galteetti hara baafattu 50,000 100,000 200,000 100,000 warra kaatti 5,000 yoo warra kaatti akkaawuntii mataa keetiitu faayidaa sii qaba. Haqiiqa yoo dubbanne haqiiqa yeroo sanitti haadhaaf abbaan keessi furuu hin danda'an yoo ati waan harkaa dhabde isaan hoo maal qaban isaanis barhumaan qaban kana beekuu qabda. Wanni harkasi qabu otoo rakkattee biyyumaan baa kanaa hin deebi'a jettee yoo akkaawuntii keetirraa waan qaban abidan namoota meeqa jira mal Itoophiyaa kana keessa biyya kana keessa jechuudha irra guddaan isaanii warra mallaqatti amana. Irra guddaan isaanii warra mallaqatti wallahi dhugaan isin dhiironni jechuudha shamarranii miti beeka dhiironni warra mallaqatti amana. Fakkeenya quraanni tokko odoo si bira jiraate dhiirri biyya kana quraana san dhiiftee mallaqa san filatte saraahaa jechuudha isa dhumaati namni mallaqa jaalata yeroo ammaa kana si in jaalatu dubartiin jaalatu yoo mallaqa hin qabaanne dubartiin jaalatu maaliif mallaqa jaalata. Mallaqni sun yeroo saniif isa fayyadamale jireenya guutuu ka isa fayyadu dubartii sana gara dubartiin sun bar namni hojii beeku tokko gara hundaan hojjetuu danda'a gara barbaadeen gara galchuu danda'a. Siistama namni beeku namni hojii itti beeku namni nigdii beeku namni biyya ambaa deemee dalagachuu barbaadu. Garuu immoo isaan immoo kallattii tana takkitti qofa laalan kallattiin isaan laalantuun garuu homa takka isaan hin fayyadu. Fuudhanii gaafiseen mallaqa dhabde kutan gadhiisanii mallaqan qabdu ka mallaqa qabdu fuudhu ammallee hin sobummoo namni biyya kanaa isin sobu argaa jirtan viidiyoolee garaagaraa ani icciitii hedduun baafne malee wantoota hedduutu dhufee keessan na bira ga'ee jira. Sababa ani lakkoofsa keemmanta sun ijoolleen tokko cinqamanii sammuu isaanii cinqamanii dubartii waggaa meeqa biyya ambaa kana keessatti ifaajee biyya arabaatitti ka wajji ifaajee inni qabamee biraa galee fa'a asitti isichitti gatee qabeenya isiisanitti galee irratti fuudhee fa'aatu jira. Waa hedduu jira biyya kana keessa jechuudha. Lammaffaan mootiyyuu dhiirota hojjetaa mootummaa jettanii hin gatan tarina hin fiiginaaf hin gaggabinaaf mulu libsii qofa uffatee fi miti ofittuu waan nyaatee buluu qabu. Kana beeki haati faadhee dubbattee jirti kana beekuu qabda. Dhiirri isin qabattan dhiira dadhabee mallaqa fidu bakka akka isinitti dhiin jiraa miti wantoota akkasiisan dalaga wan namoota akkasiisan filadha. Kana isin jechuu barbaada. Viidiyoo kiyarraa asumarratti dhaaba. Viidiyoo biraatti nama walitti deemnutti nagaannaa tura. Wantoota isiniin jedhe kun immoo sarahatan faayidaa isinii qaba. Baafadhaa ani guyyaarraa walitti warroota akkasitti baafatan karaa kamiin akka baafatan siistama kamiin akka baafatan immoo keessan na dubbiftanii rakkoon qabu wal dubbifna. Nama kamiifuu anatu alaafinnata akka itti baafamu ofirratti fudhatee jira. Kuni waadaa kan kooti murteessaan immoo eenyu si kana daawwachaa jirtu ka faayidaa si qabu. Ana utuu ani ka'umsa haa ta'u ka'umsa siif fakkeenya siif haa ta'u malee siif gaafa tokkoof intalli sun waan akkanaa na dalaydee gaafa jechaan jira. Kanaaf asumarratti dhaaba amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti
nagaan tura. Viidiyoo kee laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa.